qabattoo hiikkadhu jedhanii nan hiikkadhee olla gashanii ani homaallee fudhadhee hin baane bijaamaadhumaan hin jira saantimillee boorsaa koo keessa hin jiru amma sanatti egaa maaliif akkan hidhame hin beeku. Bara faarfattoonni fi faarfannaan hedduun hin jirre keessa bara tiraanspoortiin tajaajiltootaaf kennuun cubbuu fakkaatuu fi tajaajiltoonni tajaajilanii dadhabaa oolanii akkasumatti galan keessa gatii gurguddaa kan baase Waaqayyoos beekamtii fi jaalala guddaa kan irratti dhangalaase hanga ammaatti laphee amantootaa keessatti faarfannaa isaatiin kan hafe karaa tafee yaanni diinni qopheessee gooftaatu fashaleessee na dhaabdeettaa ol baaftee gaara gubbaa siifalladhoo qubaa fi akkasumas hin darbee barri boochaa faarsaa jedhuu fi faarfannaawwan bebbeekamoo hedduun kan beekamu faarfataa paaster Baacaa Bayyanaa maaliif hidhame afaan isaatiin deebii kennee jira isin biraan geenya. Ibaye kesatna wajinteem falame murtof game tobinafteem na olchemi bolla fabane nanya chufturem atame fama kasa jajadurem na olchem bolla fabane nanya chufturem atame fama kasa jajadurem atame fama kasa jajadurem Atame fama kasa jajadurem atame jajadurem hindarbe barri rakna hindarbe barri rakna hindarbe barri rakna hindarbe barri boychai hindarbe barri boycham hindarbe barri boycham Guyyoota muraasaan dura ture waldaan macaafa qulqulluu Oromoo erga hundeeffamee turtii ji'oota muraasaa booda macaafota 27 ol macaafa qulqulluu jechuudha afaan Oromootiin maxxansiisee sirna galateeffannaa galma barkumee magaalaa Finfinneetti qopheessuudhaan amantooti hedduun irratti argamanii kan ittiin eebbifamne. Ammallee waa'ee waldaa macaafa qulqulluu Oromoo odeeffannoowwan hin dhagaaminii fi akkasuma waa'ee hundeeffama isaa kaayyoo isaa dabalatee jechuudha sagantoota guyyaa sana turan keessaa muraasa kan isin hin daawwati isin biraan geenya qophiilee keenya kanatti akka eebbifamtan abdii guddaa qabna. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee kiristiyaanotaa ta'ee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaawachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti nu qoodaa like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a akkasuma karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa isiniin jecha kallattiidhaan gara qophii keenyaa irraatti wal wajjiin hadabarru. Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u nufade bi'u jaalali nufade bi'u nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u nufade bi'u jaalali nufade bi'u. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Bara faarfattoonnii fi faarfannaan hedduun hin jirre keessa bara tiraanspoortii tajaajiltootaaf kennuun cubbuu fakkaatuu fi tajaajiltoonni tajaajilanii dadhabanii oolanii akkasumattis galan keessa gatii gurguddaa kan baase Waaqayyoos beekamtii fi jaalala guddaa kan irratti dhangalaase hanga ammaatti laphee amantootaa keessatti sagalee isaa kiiroolee sanaan kan hafe karaa tafee yaanni diinni qopheessee gooftaas fashaleessee
Nadhaabdeettaa ol baaftee gaara gubbaa siifallaa dhahoo qubaa akkasumas hin darbee barri boo'ichaa faarsaa jedhuu fi faarsaawwan beekamoo hedduun kan beekamu faarfataa Baacaa Bayyanaa yeroo tokko sababii faarfannaa isaa hin darbee barri boo'ichaa jedhu hojjeteef hidhamee akka ture dubbatee jira. Mee mudannoo isaa kanaa wal wajjin hordofnee walitti adeemnu. Dhufanii gayyaa'anii gaafa gadi yaa'anii jedhanii tajaajiltoota hundumti isaanii iyyuu namni hafee jira jedhan armee koo fi armee isheetu jiru mana. Isaanis gadi ba'anii namni kan biraayyuu hin jiru. Bakka egaa kana caalaa kan hafe haadha manaa koo ishee deesseef mucaa koo duwwaadha. Ol galtanii ilaallachuu dandeessu. Ol galaati ilaalaa nama namoota seeraati miti ol galaa ilaalaa sakatta'uu dandeessu ol galtanii jedheeni laansoo wal qabnee egaa achumatti hundumti isaanii deemuu qabu jedhanii waajjira poolisii deemuu qabaniin jedheen keessummaa kooti abbaan manaa ana itti gaafatama isaanii natu fudhata namni tokko iyyuu deemuu qabu ana duwwaatu deemaan jedheen ani nan deema rakkoon qabu garuu warri kaan deemuu inni tokko bakka innumtaa dhufu jedhe mucaan tokko jira mana koo kan jiru hojii na wajjin kan hojjennu inni egaa na biraa hafuu didee obboleessi tokko yoo maqaa dha'uu dhaabaadhallee tajaajilaadhaan innis hin deemna malee jedhee na biraa hafuu didee egaa maal akka isaan si godhan maalitti beekne si biraa nafnu jedhe kottaa egaan jedhee aga kanaan nallee hin qoranne namoota halkan dukkanaa manichi dukkanaa mana xinnoo tokkodha yoo xinnaate gara nama dhibbaatu keessa jira baawol ta'a keessa jiru kan numti qabamee jiru kan numti qabamee hidhaa keessa jiru dhaqanii fuudhanii achitti nagashanii fuudhanii dhaqanii qabattoo hiikkadhu jedhanii nan hiikkadhee olla gashanii ani homaallee fudhadhee hin baane bijaamaadhumaan hin jira saantimillee boorsaa koo keessa hin jiru gaafa olla gashanii keessi isaa hin dukkanaa'a warri mana hidhaa keessa jiran na qabatan saantima shaamaa fidii jedhan baay'inni saantimi shaamaan jedheen Abaaraadha wanti. Haaraadha kaasanii wanti. Hin beeku kun jedhaniin dambiima keenya asuma keessatti dambii nuti qabnudha saantima shaamaa nuuf fidee jennaan yoo didde sireebu irreebu jedhan nama didu naman kennu jedhu hin didu Irreebu. jennaan meeqoo atas gabbaa ijoolleen jedheen nan kara jennaanii ani kanan jiru bijaamaa uffadheetiin jira. Homaa dumbulloo tokko boorsaa kootiin qabu. Borgaruu isinii kennuu hin danda'a. Amma edana na bushaan jedhe. Achuma iyyuu kadhatanii bulu. Eegaa edanaaf na bushaayi. Anama mana kootiin akkas akkasii haati manaa koo deessee mana jirti keessummaan of biraa qabaa garuu qabamuudhuma koon argee dhufanii manuma kootiin na fidanii olilleen galtu naan jedhanii mirguma ol galee waa fudhadhee ba'ullee na dhorkanii akka kanatti na dhufe addana amma dhiifama naa godhaayi borgaruu isiniin kennaan jedheen meeqaa jedhaniin achuma keessatti immoo wal dhowwani baacaa miti jedhe tokko natti siqee een jedheen nama waaqayyoo isaa dhufte alanaa hundumti isaanii baacaa safaarfataadha jedhanii iddoo yoo waliin ga'anii bakka duraa siqaa duraa qoyaa duraa jedhanii iddoollee naa kennanii bule jechuudha. Iddoon ciisan illee hin jiru garuu akkasuma itti teenye bakka koo namoonni naa ka'an illee ofii isaaniitii dhaabbataa bulan taraa Sababa isin beekanii fi tajaajila sababa na beekanii fi akkas ture. Yaadannoo hamaa qabaa jechuudha. Yeroo sana
faarfannaan kun. Eh. Anis kanuman dhagee seenaan kun tarii faarfannaan kun baay'ee isaan miidheeraa utuutti kaasuu baattee iyyuu gaariidha yaadannoo. Yaadannoo kanaanii miidhuu dandeessanaan jedhanii tarii waan tokko baruu danda'a namni isa jedhuuf kaaseenii tarii ergaa nuti fudhannu Waaqayyo yeroo masaa eegee wanta nutti kennu qaba. Tarii yeroo isaatti waan gaarii hojjeteera. Tarii faarfannaa kanaanii lubbuu hedduun akka isaan fayyanii, lubbuu hedduun akka isaan Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanii shakkiin qabu. Maaliif iddoottis iddoo maleettis dhaggeeffatamaa ture faarfannaan kun. Namoota Gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekanii, namoota hin beekneenis yeroo sanatti waan hojii ture, waan ergaa yeroo sanaa ture waan ta'eef namoonni akka ergaatti itti fayyadamaniiru waan ta'eef dubbiinsaa maal fakkaata ture tarii fiidbaakiin faarfannaa kanaa immoo akkam ture gaafa dhageessan bagan kanattoo waan jettan qabdu laata? Annan gammade dhugaadha. Maaliif yeroo achi namoonni kaasanii amma sanatti egaa maaliif akka inni hidhame hin beeku. Maaliif akka inni hidhame hin beeku. Guyyaa lama booddee qorannaadhaaf na waamanii. Qorannaaf na waamanii qorataan suni icciitii kana natti hima. Akkas akkasittiin kan itti qabamte. Faarfannaa kanaa wal qabatu. Dhimma faarfannaa kanaatiif kan itti qabamte kan itti hidhamte. Kaafaawo. Obbo Bulchaafaa turan. Obbo Bulchaafaa. Nan yaadadha. Isaantu ittiin filatame paartii OPDOtu kufee akka godina kanaatti. Kanaaf faarfannaan kun siyaasa jedhaniitu kanaan si qabanii kanaan dhufte. Amma garuu mirga wabiyyoo qabaatte mirga wabii waan madhuuti galtaa'in galtaa'in nan gammade gaafa akkas naan jedhu wantichi hojii hojjeteera edaa yoo akkas ta'e yoo bagan hidhameen jedhee maaliif waa nama keessatti hojjeteera jireenya namaa keessaa namni dhaggeeffataa jira jechuudha. Namni dhagaa jira jechuudha. Ergaa kana namni dhagaa jira jechuudha. Bar qaama mootummaati waan ta'eef qaami mootummaallee dhaggeeffataa jira jechuudha. Waarraa barataa jira, waarraa hubataa jira jechuudha. Kanaaf mana moototaa galee hayyoonni beektonni namoonni jedhamanii kun ergaa kana mana isaanii galee fayyadamanii ittiin immoo injifataniiru taanaan hin ga'u. Malee durallee natti dhagahamee ture garuu erganii dhimmi isaa dhimma faarfannaati jedhaniiti dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammade. Guyyaan Macaafa Qulqulluu amajji 21 bara 2015 magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti kabajameera. Guyyaa galataa guddaa kana kan qopheesse waldaan Macaafa Qulqulluu Oromoo mata duree Wangeelli hundumaaf jedhuun sirnoota garaagaraan kabajamee ooleera. Kitaabni qulqulluu kitaabota garaagaraa 66 of keessatti qabatee kan jiru namoota 40 ol ta'aniin afaanota 3 fi ardiilee garaagaraa 3 keessatti namoota barumsa qabanii fi hin qabneen geggeessaa hafuura qulqulluun waggoota 1600 ol ta'an keessatti barraa'e. Macaafni qulqulluun kun jecha yookaan dubbii Waaqayyoo bakka bu'aa Waaqayyoo kan eenyummaa Waaqayyoo ibsuu fi karaa Waaqayyoo kallattiidhaan dhala namaa faana dubbatus macaafa qulqulluu kanaani. Kitaabni hedduun beektota garaagaraan yeroo yerootti addunyaa kana keessatti ni barreeffamu. Kun waggaa muraasa erga tajaajilanii booda yaadni isarra fooyya'u yookaan kan isa faallessu yoo ba'e ni haareffamu yookaan achumaan gatamu. Macaafni qulqulluun garuu waggoota 1600tti barraa'e keessattis ta'e hamma har'aatti wanti jijjiiramu yookaan fooyya'u hin argamne. Sababni isaas abbaan dubbichaa bara baraan isuma sana beekumsii fi ogummaan isaa yeroon hin jijjiiramu sammuu dhala namaatiin argannoo garaagaraatiin fooyya'uu yookaan jijjiiramuu hin danda'u. Inni bara baraan isuma sana dubbiin isaas akkasuma
Kitaabni addunyaa irratti umurii dheeraa qabu kun karaa nama biyya Oromoo sababa daldala garbaatiin waggaa 4tti haadha isaa waliin utuu horii eeguu biraa butamuun si'a danuu erga gurguramee booda luba ba'ee afaan garaa barachuun garbummaa ofirraa kan qolatee fi macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti kan hiike akkasumas barnootni ammayyaa biyya Itoophiyaa keessatti akka babal'atuuf karaa qulqulluu afaan dhaloota isaatti hiikee gaafa dubbisu amma Oromoon qabeenya eenyu tokkoyyuu jalaa saamuu hin dandeenye argateera. Afaan ofiitiin lammii barsiisuu fi afuura waaqaa lallabuu caalaa maaltu nama boonsa jedhee kan dubbatu gootichi biyya Oromoo Abbaa Gammachiis yookaan Onesmoos Nasiib saba keenyaaf goota dukkana bariisiseedha. Bu'uuruma kanaan waldaan macaafa qulqulluu Oromoo yookaan Oromoo Baayibil Soosaayitiin kitaaba qulqulluu dhamaatii namoota hedduun nu bira ga'ee kana adeemsa hiikaa fi maxxansaa keessatti dogoggorri akka hin uumamneef dhaabbata hojii guddaa hojjechaa jirudha. Waldichi waldaa macaafa Itoophiyaa irraa caamsaa 6 bara 2020 of danda'ee hundeeffamuu kan dubbatan walitti qabaan boordii waldaa macaafa qulqulluu Oromoo lubni Ittafaa Goobanaa sababa hundeeffama waldichaa keessaa inni guddaan lakkoofsi macaafa qulqulluu afaan Oromoo maxxanfamee jiruu fi baay'inni amantoota afaanichaan waaqeffatanii kan ol hin madaalleedha. Yeroo ammaa kana amantoonni warra wangeelaa afaan Oromootiin waaqeffatan isaanii miiliyoona 15 ol ta'u. Haa ta'u malee macaafni qulqulluun hanga ammaatti afaan Oromootti maxxanfame miiliyoona 4 akka hin guunne kan himan rakkoo kana furuuf teenyee nama biraa hin eegnu wangeelli nama hundumaa ga'uu qaba jechuun hundeeffames jedhaniiru. Dhaabbatichi macaafa qulqulluu afaan Oromoo kan sabaa fi sablammoota garaagaraa hiikaa waaltawaa ta'e qopheessee maxxansiisuun karaa waldaa amantoota hundarkaan ga'uuf hojii hojjechaa ture. Amajji 21 bara 2015 koonfiraansii waaqeffannaa fi galataa guddaa mata duree wangeelli hundumaaf jedhuun magaalaa Finfinnee galma Barkumee keessatti haala ho'aan kabajameera. Koonfiraansii galataa kana irratti abboota amantii, luboota, geggeessitoota, raajota, barreessitoota, abboota qabeenyaa fi amantoonni bakka garaagaraa irratti kan argaman yoo ta'u, raajii Masarat Taayyee fi faarfattoonni hedduun afeeramuun tajaajilaniiru. Namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawun Immiruus sagantaa seena qabeessa kana irratti argamaniiru. Sagantaa kanattis namoonni kan gammadan yoo ta'u, namni Waaqayyoo raajii Masarat Galee Waaqayyoo humnaan barsiisaniiru. Lallaba boodas namootaaf kan kadhatan raajiin kun namoonni dhibee garaagaraa fi hidhaa seexanaan jooran bilisa ba'uun lubbuu hedduun mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti darbaniiru. Sagantaa kana irratti macaafa waldichaan yeroo jalqabaaf maxxanfame beeksisuun alattis namoota baroota durii irraa kaasuun macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuu keessatti qooda fudhatan biyya alaa fi biyya keessaa abboota amantaa warra amma lubbuun jiranii fi hin jirre kanneen akka Joon Kiraaf, Onesmoos Nasiib, Asteer Gannoo, luba Dr. Tasgaraa Hirphoo, luba Liwiis Aarmi, mishineerota biyya Siwiidinii fi namoota hedduu yaadachuun beekamtiis kennaniiru. Waldaan macaafa qulqulluu Oromoo macaafa inni yeroo jalqabaaf afaan Oromoon maxxanse kana qarshii miiliyoona 2 fi 500,000 kan bitan abbaa qabeenyaa Shaaqaa fi maatii isaa akkasumas injiinar Caalaa fi maatii isaa waldaan macaafa qulqulluu Oromoo seenaan akka yaadatuuf maqaa isaanii galmee seenaa irratti warqeen barreessinee keenya jechuun waadaa galaniiru. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf Miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee kiristiyaanotaa Kiristiyaan miidiyaatti kan dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatina. Akkasumas ergaa subscribe godhattanii sana fuulduratti kan isinii ba'u mallattoo beelii sanallee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan yeroo hundumaa odeeffannoowwan kiristiyaanummaa argadhaa isiniin jecha
Like share gochuudhaanis yaada keessan komentii irratti nu qooduudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa akka isin dhaqqabuuf www.christiannewsethiopia.com afaan Oromoodhaan odeeffannoowwan gadhiifaman irra seenuudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa argadhaa isiniin jecha saatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraan amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.